Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu fayyaa keessa hin aguma baga nagaa taatan isiniin jedha. Jira jirtu jajjabaattu baga fayyaa taatan baga nagaa taatan nagaa kootu alhamdulillahi rabbil alamin nagaadha. Akkam keessa jirtu jiruun keessa maal fakkaata? Alhamdulillahi rabbil alamin nagaadha. Baay'een isin yaadammoo nu simattu moo nu jaallattu moo nu jibbitu dhufne gaa baga nagaa walitti deebine. Kanaafuu akkam keessa jirtu maalirra jirtu jiruun keessan akkamii qilleensi keessan maal fakkaata? Ana bira alhamdulillahi rabbil alamin hunduu nagaadha. Galanni rabbiin badini yoo nageenyirra takka jee tokko jee lama jee sadii kana walirraa fagaannee turre. Kanaafuu nu jaallattu moo nu simattu nu jibbitu moo gaa akkami? Egaa baga nagaadha walitti deebinee ramma inshallah viidiyoo danuu waraabuun dhufne. Egaa salaamatu mana isiniin jedhee tan dhufe. Kanaafuu maa baddilee namaan hin jedhamu ijoo. Isatti baddee mucayyoon suni maal taate nagaa miti. Maaliif baddeedha masilaa dawwalameesi miisejii namatti argamu waan nama ajaa'ibabbo. Maaliif baga nagaa walitti deebine. Egaa waan an badeefis inshaallah fuulduratti waan an isinitti odeessu jira. Egaa meeri yuutubariin kun ijoollee hayyoowwan ani yuutubariin kun nama hedduu argateera jedha hayyoowwan. Ajaa'iba. Maaliif inshaallah khayrii rabbii khayrii godhu. Egaa nu jajjabeessaati maatii sunuu taati. Subscribe jenna. Wal kadhachuun kun dhaqaara kee jabaatee yaa jamaa nama saalfachiisa wallahi billahi safuu dhabbahun. Kanaafiyyuu akkasi. Egaa miiga amma immoo nu jajjabeessaati egaa fuulduratti waa hedduu kanan isinitti odeessu jira. Inshaallah. Yoo isinii ta'in fudhattu yoo isiniin taane niiftu. Keessattuu gaa amma mataarraa isinitti nan odeesse. Keessattuu yaa shamarran biyya Arabaa jirtu bareechi of eeggannoo godhadhu. Of eeggannoo godhadhu bareechi. Ilti galtee namaa hin ooltu. Booddeen kan kee gara maatii keettis galuun hin ooltu. Kanaafuu jennaan of eeggannoo of guddisii bareechi of eeggadhu. Garuu kan nama eegu rabbii tokkicha. Inshaallah wanti murtii ta'u isinitti nan odeessa. Inshaallah beezinillah fuulduratti kanan isinitti haasa'u isinitti dubbadhu jira. Kanaafuu jennaani amma yuutuubara kana bareechaati miiga sabiskiraabii guddisaa koomentii keessan jala kaatii maatii sunuu ta'a isiniin jenne. Hangayyoona sabiskiraabii ajaa'ib. Ani yoo wana qaata namni hedduu bakka koomentii sagalanaa kaayee bakka sabiskiraabii naaf guddisee ni jajjabeessee jiran jedhaan garuu rakkinatu ji'a lamaan kana ji'a sadan kana irraa na tursiise malee. Egaa alhamdulillahi rabbil alamin eenyuun nu marakkata rakkinni isin dabarfatti. Egaa alhamdulillahi rabbil alamin egaa hamma nagaadha walitti deebineerra rakkatamasi. Egaa baga walitti deebinee isiniin jedha egaa waan nan fayyaadha. Fayyaan jiraachuun waa hunda caala. Kanaafuu inshaallah khayriidha rabbi khayrii godhu. Egaa yuutubara kana guddisaa. Subscribe maatii sunuutaa jenne yaa jamaan gayomitti maanu Oromoo nama miliyoona meeqa yaa jamaa ko maali boora biira suulii jedhaati. Hebbo waa kaffaltii waa hin qabdanu subscribe marattee tuttuniituma bira tarkaanfachuudha malee. Kanaafuu namni wal kadhatu kuni fokkuudha yeelloodha wal kadhannaan kuni. Egaa mee eessa jirtu yaa ilmaan Oromoo? Maalibboo? Kanaafuu akkasii nu jajjabeessaa gaa achirratti subscribe nu godhaati. Waa hedduu kanan isinitti mujjira fuulduratti. Keessattuu yaa shamarran biyya Arabaa. Think jedha feradaantii maammee. Sammuu keetti qabadhu jireenya hundumaa. Warri sichi biyya Itoophiyaa seenuu seentu. Of eeggannoo guddadhu. Jiruu kan kee hidhadhu kanatti biyyaa baateef maallaqa biyyaa baate. Kanatti miicaan tushinti beetii Arabaati. Malee tola teessee hojjetaa hin jirtu. Tola teessee namriin sii dhufaa hin jiru. Kanaafuu of eeggannoo guddadhu. Birrii kee mudhii keetti hidhadhu. Maatii kootiin kana naataa maallaa ta'an jedhin. Hattaa fira keeti. Fuulduratti kana sitti odeessu jira. Abbaan siiteen fudhatta abbaan siin taane niifta. Ijaa tokko ji'a lama gara Itoophiyaa seeneen dhufe. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudannoo hedduun na mudate. Galan rabbii hin badini. Fuulduratti immoo anaaf timirtii ta'a. Keessattuu wantan haasa'u wantan dubbadhu shamarran biyya Arabaa. Shamarran biyya Arabaa waan ati keessa jirtu anaafsitu beeka. Birrii kee guduunfadhu mudhii keetti hidhadhu yoo siif galee ta'e. Kanuma inshaallah viidiyoo biraatiin isinitti dhufa.
Kanaafuu yuutuubii kana guddisaa maatii nuuf taas sheerii nu godhaa wala daawwannu laayikii walii agoonu waa tokko kaffaltii tokko hin qabnu. Kanaafuu akkasii isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.